Warranke framale Tole samim dinati yadache Dubbisen kanan netenya Adi qubee sabarra waan dubbisuuf qalbiin dubbisa Kana booddee Museen namoota Israa'el galaana diimaa biraa hin kaase Isaan Shuur lafa onaa keessa lixanii lafa onaa sana keessa guyyaa sadii yeroo adeeman bishaan hin arganne Isaan iddoo Maaraa jedhamu tokko yommuu ga'an bishaan Maaraa hadhaa'aa waan tureef dhuguu hin dandeenye Kana irratti maqaa iddoo sanaa Maaraa jedhamee moggaafame Maaraa jechuun hadhaa'aa jechuun Kana irratti jarri egaa maal dhugnaa jedhanii Musee irratti guguban Yommus Museen gara Waaqayyootti biyye Waaqayyoon muka tokko isatti agarsiise Inni mukicha bishaanicha keessa hin buuse Bishaanichis mi'aaye Waaqayyo achitti seerrata abboonnis isaaniif dhaabe Achumattis qoree isaan in ilaale Sagaleen Waaqayyo gooftaa kee isa sitti dubbatu dhugumaan yoo dhaggeeffatte wanta kana duratti qajeelaa ta'e yoo goote abboonni koo yoo dhageesse seerrata koo hundumaas yoo eegde dhukkuba ani warra Gibxitti fide hundumaa keessaa tokkollee sitti fidu ani Waaqayyo fayyisaa keeti jedhe Ameen 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 galanni guddaan siif haa ta'u dubbii keessa guddaaf isa dhugaa nutti dubbatu Afurri hamaaniif afurri du'aa haaraa nama fooniif dhiigarra jedhu sagaleen kee nuttaa dubbatama maqaa gooftaa Yesuusiin ameen Nora Daqiiqaa baay'ee wajjin dhaggeeffannu har'a daqiiqaa muraasa wajjin dhaggeeffannaa Macaafa seera ba'uu kanaa jalqabarraa kaanee yoo dubbanne baay'ee dheeraadha boqonnaa tokko hanga 15 kana gidduutti gochawwan gurguddaa jajjabaa baay'eetu mul'ata yeroo wal'aansoo saba Israa'el yeroo Musee wal'aansoo biyya lafaa yookaan wal'aansoo jireenyaa yeroo sagalee Waaqayyoo Musee wal'aansoo wal qaban waan baay'ee dhaga'aa turre iddoo kanatti yoo laalle iddoo kanatti hundeen rakkina kee maali kan jedhu xiqqoo ishee dudubbanna maa inni mee hundeen rakkina keeti nama yaachisaa gaaffii dhabata dho'i warraa maali hundeen rakkina keeti kan ta'ettaa yaadda amma namni keenya yeroo baay'ee waa'ee rakkinaa baay'ee yaada rakkinni koo baay'ee cimaadhaa jedha dhalli namaa yoo gaafattan baay'ee rakkadhee mane rakkina baay'ee dabarsee waan akkasiin rakkadhee sakanan dhiphanne sakanan akkas ta'ee maaloodha hundeen rakkina sanaa yoo enne garuu kan beekutu jiru hundee rakkinaa beekuun garuu rakkinaaf furmaata guddaan hundee rakkina ofii beekuun rakkinaaf furmaata guddaan hundee rakkina ofii beekuun immoo fedha taane dirqama sabni Israa'el biyya ormaatti waggaa 400 bakka gurguraman Waaqayyo dubbata garuu waggaa 430 biyya sanaa ba'an waggaa 30 maaliif akkatti dabalame dhoksaa Waaqayyooti biyya sana keessatti waan baay'ee nama ajaa'ibu sabni Israa'el ba'uudhaaf waggaa 50 yaadannoo qaba waan inni dubbatu kun namaan galu yoo utuu dubbatu tokko qaalii tokko irra wanta asii galmeessuu danda'a waggaa 50 ba'uudhaaf yeroo hafu sabni Israa'el waggaa 400 waan turaniif yookaan waggaa 380 ga'anii waan jiraniif waa'ee kakuu sanaa raaffataniif maaliif abboonni isaanii warri baddaan waa'ee kakinchaa dhaga'anii dachaa sanatti gadi du'anii kaadhumaniiru ijoollee warri biyya sanatti dhalatan immoo garboomanii jiraachuu isaaniitti badaadamanan maaliif seenuun keetti dhalatan keetti guddatan garbummaa keetti dhalatanii garbummaa keetti guddatan biyyoonii abbeen isaanii isaan dhalchee dhalatanii isaanis biyyooniitu jalqaban malee akka biyyaa isaanii mana barumsaan akka biyyaa isaanii baratanii nama guddaan ta'an dubartoonni isaanii gola ormaa keessaa hojjen dhiirri isaanii bakkeedhaa quumii dha'u utu bakkeedhanii immoo bakkeetti immoo jajjaboo turan inaru hin baay'atu sanyii isaanis baay'ee lafarratti baay'ata ture jedha dubbiin gooftaa kanatu gaadii waggaa 50 gaafa hafu
gara garaa simtuu dhaqee rukutee jala simtoonni garaa laafuu jalqaban dhiira ijoollee birootaa ajjeesuudhaaf qusachuu jalqaban. Kanaaf Waaqayyoon simtoota sanatti fuula dhibee yookaan faara tolaadhaan isaan ilaaleessan. Achi keessaa mucaan Musee jedhamu dargoo namichi tokko dhaqee qomoo isaa gaa'ibiroota yookaan sanyii Lewwii akka isaatii keessaa intala wayii fuudhee mucaarraa godhannaa mucaan baay'ee bareedaa ta'e. Gaafanni baay'ee bareedaa ta'u mucaa sana fuudhee ni naqatee gaduudhaaf akka wallaalanii ji'a sadii erga sanii booddee mucaan boo'ichanii sun maaliif biyyi ta'uusee lakkina biyya maaliif biyyi ta'e dhaabbarri isaa bara callisaa miti bara iyyuu ta'e Musee maaliif biyyi ta'e dhaabbara birmadummaa fi bara dhokatanii garbummaa jala ta'an miti maal jechuudha Musee bakkaannaniyya erga dhiita ta'e moonaan dhaanjeetu lubbuu kooma jiraachuu barbaada gaa'ettee qodaattiin fayyaa ta'uwaaltu qopheeffatte haadhisaa. Haleluya. Sila nama dibataa oolchi hin danda'u. Sila nama dibataa du'uu hin danda'u. Sila nama dibataa gadi qabaan hin danda'u. Waan sinitti hima. Maatii kee keessatti baay'ee si jaallatu yoo ta'e Waaqayyo yaada sirraa hin qabu. Maatii kee keessatti baay'ee si jibbu yoo ta'e garuu dhiibbaa uumuuf ettaa qophaa'i. Haleluya. Maatii keessa kee mucaa baay'ee jibbitaniif shakkaa. Maatii keessa kee mucaa baay'eetti cobde mucaa baay'eetu uffatta shakkaa Waaqayyo yaada irraa qaba. Haleluya. Haadha dhalteetu baay'attuu waan hubedhaaf mucaatu iyya dhiisuu hidhe maaliif iyyi ta'ennaan yeroo isaa yeroo birmadummaa jedhe yeroo iyyanii birmadummaa yaalanii dabalee yeroo garbummaa jala ta'an miti jedhe kanaaf iyya koo dhaabuu hin danda'uudhaan iyyaa hidhe hennaan leeleedhaan qopheessitee waan akka saanduqaa hojjettee lafa namni arguu hin dandeenye malkaatti baaftee gatte ofirraa buttee tokko iyya isaa akka namni biraan hin dhageenyeef. Namni biraan akka iyya isaa dhageenye yeroo maal ta'u bishaanni ursa abbayyoo waca waan ta'eef ursaa bishaanii bira dhattee laga abbayyaa keessa lammaffaa yoo namni nagarre keesse carraa ta'e Waaqayyo gooftaan machaa gaafa birri karaa nama dhoowwatu alagaa kaasaa silaa maqaan isaa eebbifamu beekamee jira kaa haa ta'u waaluudhaaf gannaan diina salleenii ila kan isheen ajjeesu jettee beektuu dhatte mootii Mariyoon kan dhaqee nama du'aa wajjin moo intala Mariyoon amee jedhame Waaqayyo gara kee dhufataadhaan isuma si nyaatutu si dhufa amee jedhe isuma si nyaatu karaa sitti agarsiisa amee jedhe ila mootii Mariyoon indoosuudhaaf laga malkaatti gattee intala Mariyootti dhufee laga malkaatti fuudhe dhanna dhiqachuutu dhattuu mucaa moo bareedaa wayii argitee kun sanyii birootaati jette waan godhan beeku jarre kun sanyii birootaa keessaa tokko ittee fuutee hennaan obboleettiin Musee moo dhaabattee laatti yeroo inni laga malkaatti wawwaatu yeroo laattu sana waa arguu ishee dhabne yeroo Museen galaana gargari reessa maceessisu arguu ishee dhabne amee jedha yeroo sabni baay'een Musee teellaa deemu arguu ishee dhabne amee jedha yeroo Museen ol kadhagaa keessa dhaabatee dudda Waaqayyoo laalu arguu ishee dhabne dudda Waaqayyoo gaara siinaarra dhaabatee dudda Waaqayyoo laala dhiira haati deesse Waaqayyoon argee Musee malee biyya lafaarra jiru amee jedha namoota raajan keessaa gurguddaa biyya lafaa keessaa Waaqayyo sirba darba dudda koo agartanii kan inni itti mul'ate Musee qofaadha. Sittaa mul'atu yoo amante amee jedhe waan nama jeertee dumaa sirgeeraa sittaa mul'atu. Haleluya. Innaa kana booda gaafa dattolaan Musee Waaqayyoon ilaalu nama ganaa Waaqayyoon argu laga malkaatti gattee haati. Nama ganaa malkaa galaanaa gargariiru ameen haleluya. Nama galaana guddaa gargariiree girgiddaa godheedhaa bu'aatti laga malkaatti gattiimu. Hamma guyyaa Waaqayyootti waan gatiin qabne fakkaachuun durumaa jira. Hamma guyyaa Waaqayyootti waan toorarra jirre fakkaachuun durumaa jira waan ta'eef Musee irratti haaraan taane. Museen gara moottee lagaa fuutee galtee gara mana utuu hin ga'iin obboleessee dhaqeeni nama guddisu sii waama sanyii birootaa gadi. Dhaqee bilii wanta na dhattee yaaduma isaa fiddee dhufte. Haati dhaleessa beektu ijoollee goota galaana gargariiru isa beeku mucaan itti dhufte argite. Iya nggak ada itu wallan, gambar kina, kasma, namni gambar kina udah sah. Gambar biar ada, nama nanti tahu tu, anda kau gerto kulah, anda kau kasih gerto kodu. Wajib karar ada yang nayu mana nyata awal dan nani, nyata na aja jetu. Ofi di mana nama bayu jalan tu, wajib nanti sikit aja jetu. Walbe namun jadi ni nanti. Arab bawa wajib nyata, dia nak ada tangan itu.
Haleluya. Haleluya. Dachee qilleensi kun jaallatee miti dirqamaan si baata. Jedhame yaadacheedha. Yaa qilleensa dhanaa'edha. Yaa biyya dhanaa'edha. Jaallattee miti jedha. Dirqama kee namatteedha. Waaqayyo ajaja sirratti baaseedha. Takkatti majalas. Dirqamtee namatte. Egaan maal sa'aatii barbaadetee jedha ajaja Museen ilma mootiiti kaa. Ilma mootiiti sa'aatii barbaadetti ishee ajaja. Harma barbaadeera. Inni nuti waan isi gabbaruuf hin qabu. Yeroo kee hafitu qayyariidhaan maaliif? Arma miidhaati. Arma miidhaati. Kana booddee Museen achi ga'ee guddatee mana mootiitti gaafa dhaqee galeenu yeroo dhaqu ilman tana mootii jedhanii waamu turan. Ilman tana mootii jedhanii waamu isaanii garaa Museen baay'ee gube. Sanyii mootii ta'uu caalaa sanyii Kiristoos ta'uutu garaa Musee keessa jira waan ta'eef. Mee ameen jedhaa. Ani sanyii Kiristoos